Ashamar kapuni akam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun qophii Sona Artii torban al tokko karaa horni miidiyaa isinii darbudha. Qophii Sona Artii keenya irratti godinaalee Oromiyaa 11 keessa deemne torbaniin aadaa uffataa fi nyaata kanneen kana fakkaatan qabannee isiniif dhiyaanna. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu allalisaa dhaabati. Egaa qophiin Sona Artii qorraa gara godina harargeetti malee hin jira jechuudha. Harar keessatti gaafa fuudhaa fi heerumaa maal maaltu akka deemuu fi achi keessatti immoo uffata godina harargee kan ta'ee fi akkasumas immoo afaan dubbii fi kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Isinis hanga xumura qophii kootti na waliin turaan affeeraa kootti. Egaa qophiin Sona Artii koo yookaan immoo kaadhimamaan qophii Sona Artii koo har'aa sirba Jamal Usmaanii fi akkasumas biiftuu Abdallaa jechuudha. Sirba jaalalaa fi akkasumas aadaa irratti kan xiyyeeffate harargee keessatti yookaan aadaa harargee irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Hanga xumura qophii kootti na waliin turaa gara sirba isaatti sin dabarsa. Egaa as keessatti sirbi kun sirba jaalalaa ta'u malee ergaa guutuu kan dabarsudha jechuudha. Sirbi Jamal Usmaanii kun jechuudha. Sirba yookaan immoo modelistii taate kan faana sirbi ta'e biiftuu Abdallaadha jechuudha kan modelisaa taate. Akkasumas sirbi kun egaa sirba sansakaadha yookaan immoo waggaa 5 dura kan bahedha jechuudha. Harargee keessatti keessumaa aadaa Harargee keessatti shaggooyyeen isa beekamaadha. Akkasumas immoo huyyumni kan jedhamu sirbi dargaggoonni kan sirban ni jira jechuudha. Bara dargaggummaa isaanii yookaan jilbeeffatanii kan sirbanii keessumaa sirbi shaggooyyee irra caalaa Harargee keessatti akkasumas dhiichisni illee ni jira jechuudha. Harargee keessa akkuma godinaalee warra kaanii kanaaf Harargee keessatti sirboota garaagaraa yookaan immoo shubbisa garaagaraatu jira jechuudha. Kun sirbii Jamal Usmail kun yookaan immoo modelii kan taate sirbitee fi immoo sirbii yookaan biiftuu Abdallaa jechuudha. Sirbi kun sirba shaggooyyeedha garuu aadaa Harargeetti kan xiyyeeffate akkasumas immoo sirba jaalalaati jechuudha. Barare tuludu badabare okusi arkum feda bonakhiyai ifbirasi dabuna marare alagesi barare tuludu badabare okusi arkum feda bonakhiyai ifbirasi dabuna marare kuyu bisababile kalate la fakha emulata baneto sigarsi se onneto khaysaasi tumulaka alagesi barare tuludu badabare okusi arkum feda bonakhiyai ifbirasi dabuna marare way gobesi wandalu way dalus balala la bagalta way damta sinakabu kalakhiyai way talayu mandam tasigalta alagesi Anamu manduve ulela vangenye baretu akake anarke tundagenye Dangarre takate antaka wakayo sive kanne bada seunka iruta kan kabruzi tolche sansanka Yujatena sente onne toka bahaka iruta
Egaa akkuma argaa jirtan kana shubbistoonni isaanii haalli waraabbisaa kan namatti toludha. Backgroundiin sirba kana jechuudha. Sirbi kun waggaa 5 dura jechuudha kan inni baafame. Akkasumas immoo magaalaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Sirbi kun haalli waraabbisaa. Akkasumas immoo shubbisni isaanii Jimmaa fi Kamsee hojii wal fakkaata jechuudha. Kan harargee kun yookaan shaggooyyeen isaanii kun. Kanaaf uffannaan isaanii akkasumas immoo sagaleen fi akkasumas waraabbiin kun illee haalaan miidhagaadha jechuudha. Akkasumas immoo aadaa harargee irratti xiyyeeffate kan sirbame kun kan nama barsiisuu danda'udha jechuun ni danda'ama. Sirbi Jamal Ismaa'il kun jechuudha. Mi of tukka damma ya sokkarna baate laga gubbaadha sisaaree lalka jimuun takkaraare onni dammoo laata lubbuu si kennuure hooyaa elelle yaashite namboo jeseeni butamte shaanii mishantam na dhaabbatu silmaale kiitoo nama gartu hooyii ubeete mari maratu nasir gadawi wanaatu irraan daraare ufayyaane shagaa frankallo nasir bime hooyii ubeete mari maratu nasir gadawi wanaatu irraan daraare ufayyaane shagaa frankallo nasir bime shagaa frankallo nasir bime shagaa frankallo nasir bime shagaa frankallo nasir bime daabona khiyay ifbirasi daabuna marare Marga turtan kana sirba jaalalaati jechuudha. Sirbi kun egaa sirbi Jamal Ismaa'il fi Biqiltuu Abdallaa kun jechuudha. Sirba jaalalaa yaa ta'u malee shaggooyyii harargee irratti xiyyeeffate kan bahee fi akkasumas immoo waggaa 5 dura aadaa harargee irratti xiyyeeffate kan bahedha jechuudha. Sirbi kun egaa sirba ergaa guddaa dabarsu akkasumas immoo sirba aadaa guddaa dabarsu jechuudha. Keessumaa aadaa harargee jechuudha. Akkasumas immoo sirbi Jamal Ismaa'il kun yookaan Jamal Ismaa'il kun sirba baay'ee qaba jechuudha. Keessumaa artistii gameessadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf artistii ilaalamuu qabu yookaan immoo sirbi kun ilaalamuu kan qabudha. Sirbi sansaka jedhu kun jechuudha. Kanaaf sirba miidhagaadha jechuun ni danda'ama. Kanaafuu aadaa guddaa yookaan immoo ergaa guutuu dabarsuu kan danda'udha jechuun ni danda'ama jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Sona Artii qophiin Sona Artii torban kana aadaa harargee irratti kan xiyyeeffate sirba Jamal Ismaa'il model isa kan taate immoo Biqiltuu Abdallaa irratti kan xiyyeeffate ture. Torban qophii Sona Artii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophii Sona miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.